Hordoftoota Oromoo Kireetaapiidhaa jirtu baga jiraattan isiniin jechaa daawwattooteena har'aan tanas akkuma baratame barumsa tokkoon qabannee isinii dhiyaanneera jechuudha. Barumsi har'aa warroota Andirooidii fayyadamtan jechuudha. Moobaayila Andirooidii fayyadamtan akkasiin fayyaduu abdii qabna jechuudha. Akkaataa moobaayila keenya ittiin qulqulleeffannu kan isin garsiifnu ta'a jechuudha. Moobaayila keenya irratti waan adda addaa yeroo nu gabbuufne hedduu ta'ee faabaha dileetii gooneerraa iskiriina keenya irraa dileet goone irra jennee yaadna garuu dileet ta'ee hin jiru keessa isaatitti ta'a jechuudha. Akkuma nu gabbuufne fedhaanis moobaayilli tokko ofumaa isaati jechuudha kan iskiriina irratti daawunlood aappii garaagaraa godhus ni jira jechuudha. Akkasumas waan adda addaa kamiinuu taanaan akkaataa moobaayila keenya keessaa dileet itti goone moobaayila keenya qulqulleessinu isin garsiisa jechuudha. Warroonni Andirooidii fayyadamtan jechuudha daawwattootiyyaa. Osoo gama barumsa har'aa kana deemne warroonni chaanala keenya Oromoo Kireetaapiidhaa haaraa taatanii gama Oromoo Kireetaappii dhuftan sabskiraayib gochuudhaan erga sabskiraayib gootanii mallattoon bilbilaa isinii baate ishee tokkoffaa irra argamtu irra gootanii haala saniin nootifikeeshiniin yookiin beeksifni yeroo nu barumsa gadhiifne isin bira ga'ee irraa fayyadamtan isiniin jenna. Sheer laayik gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya jechuudha daawwattootiin. Amma gama barumsaa kiyyaa mata duree jalqabaa isinii kaaseetitti isin deebisa jechuudha. Aappii tokko fayyadamneeti jechuudha. Aappiin kun jechuudha. Aappiin kun aappii haaraa jechuudha bara 2020 jechuudha. Kanaafuu aappii kana pileestoorii keessaas arganna jechuudha. Diskiripshinii jalas isinii ka'a viidiyoo har'aa diskiripshinii jalaa buufachuu dandeessanii akkasumas aappii asin dura kireet isinii godhee firii Oromoo firii viidiyoo kool inda chaati kan jedhu kana liinkii isaa haalaan mijeessee viidiyoo kana jala isinii ka'a. Viidiyoo kana jala weebsaayitii isinii ka'a jechuudha. Weebsaayitii sanirra dhattanii install qofa isiniin jedha. Install application kan jedhu irra dhukaastanii haala saniin buufachuu dandeessanii waa hundaa fooyyesseetiin jira jechuudha. Kun dhaamsa kiyya. Amma gama barumsa kiyya kaarraatii isin dabarsa jechuudha. Aappii kana pileestoorii keenya keessaa galuudhaan arganna jechuudha. Aappii kana erga pileestoorii keenya keessa gallee haala kana sarchitti goona jechuudha daawwattooti. Erga pileestoorii keenya keessa gallee jechuudha haala argitan kanaan sarchitti gootan jechuudha. Erga sarchitti gootanii kan mallattoon kun irratti isinii ba'u jechuudha. Kan mallattoo loomii kun jechuudha fakkiin loomii irra isinii ba'u kana gabbuufattan jechuudha. Waan gabbuufadhee jiru ooppiin jedhee keessa seena jechuudha. Erga ooppiin jennee forososiin nu gaafatu guunnee jechuudha. Forososiin isaa erga ooppiin jennee jechuudha keessa nu galcha jechuudha. Erga keessa gallee haala argitan kanaan jechuudha waan moobaayila keenya irratti gabbu'e jechuudha. Nu dileet goonee jirra jenna malee moobaayila keenya irraa dileet haa goonu malee dhokateetiin jira as keessa jechuudha. Asumatti amma kan barbaadan jechuudhaan kan faayila keessa jiru mee asirratti haa dhukaasu fakkeenyaaf. Haala kanaan asirratti dhukaaftanii loogii faayilti kan jedhu kanas kan biraas haala kanaan jechuudha. Amma gamana geesseetiin jira jechuudha. Amma kana guutuun guututti kan moobaayila kiyya keessatti argamu jechuudha. Kun moobaayila kiyya keessa akkanumaan ta'a asirrattidha jechuudha. Itti aanullee jechuudha akkuma itti aanu kanatti ammallee kanarra dhaa jechuudha. Kanas 205 jedha. Moobaayila kiyya irratti akkanuma gabbu'eeti wanta ani agarre jechuudha. Kun kan moobaayila kiyya irratti hin mul'anne jechuudha. Garuu garaa isaa keessa jira jechuudha. Mee 250 jedha. Irra dhukaase jechuudha. Erga irra dhukaase
haala kanaan naa dhufa jechuudha. Raayit dileet ta'ee jira raayitidha. Okay jedheeni of duuba deebi'eera jechuudha. Okay erga of duuba deebi'ee ammallee haala haaraa naa fidee jira jechuudha. Ammallee irra dhukaase okay jedhaan jechuudha ammas. haala kanaan dileet godhee jira jechuudha. Karaa itti irratti argamu kun hundinuu dileet ta'ee jira jechuudha. Amma kan itti aanu kana irra dhukaasa ammas. Okay kunis 73 jedha. Taampilaanii ani jechuudha yuutuubeedhaaf itti fayyadamu. Haala kanaan 73 jechuudha. Mobaayila kiyyarraa hin jiru jechuudha tokkos. Amma garuu as keessa yoo seenu 73 haala kanaan naaf fidee jira jechuudha. Irra gad dhukaasa jechuudha. Irra erga dhukaasee raayit naan jedheera. Okay jedhaani ammas. Of duuba deeba jechuudha. Haala arginu kanaan amma qulqulleessaa jira gama jalaatti gad deema jechuudha ammas. haala amma isin garsiise kanaan keessa seenuudhaan waan mobaayila keessan irraa isin hin argine mobaayila keessan rakkisuu haala kanaan dileet gochuu dandeessan jechuudha daawwattootiyya. Okay haala kanaan ammas gaman nageessee jira jechuudha dileetedhaan. Erga irra dhukaase raayit naan jedhee jira. sa'aatii isinitti dheeressu jechuudha. Keessa seentanii hundaa isaatu wanta achi keessa isinii bahu hundaa dileet ofirraa yoo gootan mobaayilli keessa isinii qulqullaa'uu danda'a jechuudha. Suuraa 2-3 ta'eetiin isinii baha jechuudha. Iskiriina keessan irra akka isin argitan tokko inni 2-3 akkana ta'e isinii baha jechuudha. Akka mobaayila keessanii isin jalaan guunnee rakkoo mobaayila keessanii irraa isin jalaan geessine haala saniin itti fayyadamuudhaan mobaayila keessan qulqulleeffadhaa isiniin jenna. Gama biraatiin barumsa biraatiin haga walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jedha. Akkasumas aappii garaagaraa diskiripshinii jala liinkii isinii gabbuufachuu dandeessanii nagatti horaa bulaa isiniin jedha.